Bismillah, maashaallah, tabarakallah. Egaa warroota kiyyaa ariifataa jira. Kaameraan iddoo daalachalee jira. Rakkoo hin qabu isinii waan jedhu kan dhaggeeffataa jirtanii miti. Ijaan alaala waan godhu mootu ijaan alaala sagalee kiyyamoo gurraan dhaggeeffadha. Baay'ee qulqullina hin qabu hin beekaa sa'aatii kun galgala. Durallee mana hin turre meeshaa kana mootu dirqama erguu qaba waan ta'eef boru erguu waan ta'eef viidiyoo mul'annaan isriyoon illee nama hedduutu keetii irratti ilaallee ajajannaan jettee uffata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haga xumura viidiyoo kiyyaatti waliin tura. Salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaalatamoo kabajamoo akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessa daragaa fi akkam isin jaana bira bareedalla alhamdulillah. Bismillah bareeda ta'e abdii qaba. Egaa kallattii maali uffata salaataa firee jaha shitaaf shurraabii haadhaa firee lama Nabira qabdee jechuudha. Obboleettiin feetuni tokko itti agarsiisuu baadhillee fuudhee isin agarsiisa. Hundaa qopheessee jira waan ta'eef jechuudha. Hordoftoota kiyya haga xumuraatti na waliin turuun viidiyoo kana ishee gochuu hin dagatina. Kana uffata salaataa bifa garaagaraatiin akkuma achii fidetti jira. Kana hidhamee jechuudha. Akka namatti ilaala qabu uffata isaa uffanni salaataa gizee baay'ee uffata danqaa irraa hojjetamu. Bifti isaa akkana jira. Kun immoo seeriin isaa sanin ta'ee wannidha. Keelloo of keessaa qaba. Tun immoo akkana jirti maashaallah akkama kabada dalaalaame. Uffata salaataati waan ta'eef kun hin barbaachisu jedheeti. Isinitti agarsiisa yookiin ilaala ofillee dirqama tan kaawwan hin eegu. Uffanni salaataa ni beekamu. Jeeppii galasiin booda kana osoo uffadhe akkama kanarraa toluun beektanii mire. Illee uffannaa godhaa barbaade viidiyoo godhan uffadhu jedhee deebi'ee uffadhu. Oy. لا لا ما كبري ما شاء الله تبارك الله. يدو بري دي جتو داو لسه تكيا كنا بفتون مربع كيسو حجاب سوجيني ولزت فريجها وي فريس اللي كنا رجعتني مدام فريس اللي تفافي هنا أفور شان jaha jechuudha. Namoonni barbaadan ordarii gochuu dandeettanii amma kan barbaadan dabilii jira kan birallee barbaadan isiniif dalaksiisa jechuudha. Amma obboleettii tidana kasii bira jirutti dabalii uffata salaataa haa ta'u iyyuu ka gadhiistu argaa jira. Dirqama biteetni miti kan argu waan ati gadhiistu maraa argaa jira laalaa jira. Kanaafuu ka bareeda jetteetni yaaddu yoo ani katanaan durallee sirriitti ergee sun dhumuu danda'a. Maal godhaa faansi gosaa miti bareeda ka jettee yaaddu dalaksiisinaan jettee ka dura mana jirutti dabalee fi kasdiin kana dalaksiisa illee jira jechuudha. Isin dalaksiisa kanaaf sin maal jechuu barbaadeeti isinillee hojjechifachuu barbaadanii uffata salaataa firii ganaan jedhaan immootu ka gabaa irra jiru keessaa ka uffanni isaa namatti tolu uffanni isaa uffata salaataatiif ta'u isin dalaksiisa. Uffanni salaataa kun ka biyya keessa dalagamu malee ka Dubaa yookaan ka Suudii irraa dhufu miti. San akka beektan abdiin qaba. Kaameraan guutuun isaan jiru. Asitti immootu kaameraa fuudhee kana sitti agarsiisa. Shitaaf sharri akkanatti ilaalaa kanneeni. Kanneen firee jaha wal keessa godhee jechuudha. Kana kana firee sadii diizaayinii kan illee firee sadii godhee fi firee jaha kun illee maashaallah tabarakallah hedduu miidhagaa faananii beektanii maal uffatu na barbaachisan uummata qarsti diiguu malee wata akka bu'aan qabu. Shaarbii qofa isinitti agarsiisu maal shaarbiin isaa diigamuu deemaa miti hin caccabu. Shiitu diigameeti hin cabsamu baati caccaba malee jechuudha. Kun biluu bilaakii gurraacha jira, biluu bilaakiin jira, akka booraawii jira. Waa akkamitti akka bareedu diizaayinii shaarbiiwwan kanneen baay'ee akka bareedaa keessattuu diizaayiniin kun kara firee jaha jechuudha. Uffata salaataa firee jaha shurraabii haadhaa qabdi. Sunillee irraa fagaatu miti. Shurraabii hawwataa lama tokko kun kanumaan ta'e lama naan jette jechuudha. Uffata bintisiisaa dura ergee fi shurraabii qofatti naa dabalee kan inni irratti naa jette jechuudha. Uffata salaataa sanillee isaanumaa fi cinaan obboleeyyan ofiitii fi wanni ta'u kan ittiin tolu qalxaf ka jedhe barbaadanii gizee sagantaa diriyaa garaagaraa uffatan malee gizee kaan bakka isaan lafa harkisuu waan ittiin tolleef qalxaafaa barbaadan. Shurraabiin tuni garmalee dheertuu miti, garmalee gabaabduu miti, furduudha. Bareeda hedduu. Istanii maashaallah tabarakallah qulfii qaba keessi qaba. Furduun harkuun isaa akkuma irratti kana haga jala sanitti mul'ata jedhee yaada kun keessisa. Kana tokko gurraacha godhee fi tokko immoo kun diimaaf gurraacha baay'ee bareeda hordoftoota kiyya. Kana fakkaata gatii jedhaa walta gatii
2,200 shurraabiin kun. Ka 2,000 illee jira, ka 4,000 illee jira, ka 1,500 illee jira. Kun garuu akkuma isiniin jedhan jechuudha. Diriyaa kanneen gatiin isaa meeqa jirtaa jirtan ana bira ka jiru 3,500 diriyaan amma isinitti agarsiisan. Ka 3,000 illee jira. Garuu sunniin gabaabbata jechuudha. Kana bira jiru sunniin kannillee kun diriyaan isaa ka jalaa kuni baay'ee takka bal'aadha. Qumatillee garallee qarshii 3,500 karma ta'ee ka diizaayii on saayiziin isaa diqqaa qarshii 3,000 jechuudha. Isinii galaa miti onaan isin jedhu kun gatii warra gaafattanii fi gatii bar namni gatii himuu anamma gatii himuun hin barbaada garuu immoo meeshaan gatii himte boru gatii biraattu jira uffata illee taanaan amma kana bittee namni of dura bitatu mootu yoo sitti dhufe viidiyoo kan dhageeffate namni hubatu jechuudha. Akkan isin jaa meeshaa irratti immoo yoo ta'u meeshaan silaa guyyaarraa waan dabaluuf xiqqoo isin amarkisa gatii himuuni. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu chaanaala kanaaf haaraa hordoftan isin argaa jira. Video like kan garuu subscribing goone baay'een keessan maal eegaa jirtan subscribe godhaa kan maal taatan fedhima keessan subscribe godhaa akka chaanaala kiyya guddatu jechuudha. Warri immoo YouTube akka ilaaltan video ammaan tana amma video kana jechuudha kan haasaa jiru kana ilaaltanii osoo like godhin warri baatan maal rakkoo qaba like gootan jechuun barumtu isin irraa hidhatu garuu anaaf maal si fayyada re'ati kaawwa Unurraa waan irra nasi maal si fayyada like kan jettu jettanii videoon kiyya akka namni baay'een ilaalu na gargaara jechuudha. Inni akkasiin jaallattoota kiyyaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa namoonni mootu qoe gattaa isin itti haasaa diqqoo. Waa'ee hordoftoota kiyyaa waa'een dagadhe shitaaf sharbii keessaa ka dagadhe jira jechuudha. Kan firee jaagoote kan firee sadii dabalattee jirti. Ka irra saayiziin isaa diqqaanaan jettee jechuudha. Dagadhe yoo nagartanii gizee muddamaan viidiyoo waraabuu waa dagadha kana jechuun gara biyyaa gizee ergu hin dagadhu garuu gizee viidiyoo godhu gizee baay'ee meeshaalee uffatallee irraa dagadha gizee tokko jechuudha harka caalu. Amma ka saayiziin isaa diqqaa firee sadii naa goonaan jette ka baawun isaanii immoo shannaan jette kun maashaallah tabaarakallaa nuti akkamitti akka jaaladhu wallahi laazim. እና ጊዜት አኑ ጊዜ ሲኒፊዱ ይንፊዳ ይንፎዳ ጀቹudha ማለፊ ነቶቴ ሄዱ ጃለዳ ሀሉ ከነለ ሀሉ ማለት ሲኒ ፈካተ ግን ሀሉ ማለቲን ቤተመሲ ሀሉ አልኮሊ ነጣ ጀደ ጀቹudha ፐርፕል ገርዱ ቆንተው ኦ ከፊት ተከባሪ ብላላሜ ማሻአላ ተባረከላ ከመሲን ተገርሲሰ ጎረዴ ሰዓቲና ራዴ ማክመለ ወዲሲሴ ጅራ لا ما كبريت ما شاء الله أمة قشتي سجرتني كم يتكبريت ما شاء الله تبارك الله هيدونا بريد جرتي تكيسيتنا فيديوني سرت مدته باتولة إيفام مالتي أما كنا كما دقت إيسوف ديمي در وانو يا أشكي كيسا واسي لا خجر جتشو الفيديو ولا جري در ياده garuu firee jahan san bakka takka waan fuudhee viidiyoo godheef kana wajjin bakka takka miti ke jirani saayiziin isallee garagara waan ta'eef jechuudha. Jidduu sanitti dagadhe kun bittiniidha. Diimaan kun bittinii uffata kan ijee baay'ee nama ergee jira jechuudha. Maatii isaaniitiif ijoollee baay'eef ergee jira. Namoonni hawwanni keenya uffata diimaa jaalatan jettan akkanatti illee maatiin isin dhufuu danda'a jechuudha. Shitaaf sharbii egaa hordoftoota kee dhiifama guddaa bakka kanarraa kaasee sagalee irratti isinii hidhaa jira wallahi iddoo takka babbareeda diriyaawwan na bira jiru hunduu gatii madaalawaan qarshii 3,500 qofaan diriyaa akkana babbareedu kana maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettanii keessattuu ayyaanni dhiyaatee jira osoo ayyaanni jala hin ga'in obboleeyyan keessan maatii keessan gammachiisuu dandeettan du'aayii fudhachuu dandeettanii akkasumallee kaa warri hojii kiyya irratti na jajjabeessuu barbaadan narraa bitachuudhaan na jajjabeessuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa nama bakka marattu nama waa hojjetu kana asirratti miidiyaa kanarratti anillee fayyadamtuudha yoo isin irraa bittan isinillee faayidaa argattan isin bakka barbaadan teessanii maatii keessanitti haala salphaan birrii keessan qofa erguudhaan haala salphaan isinii qophaa'aa jechuudha. Akkanatti diriyaawwan akkana babbareedu kuni anallee waan irraa bitattanii viidiyoo kee laayik sheer gootan ni fayyadamu jechuudha. Viidiyoo makiyyaa akka namni hundi bira gahu akka namni hundi ilaalu laayikii gootanii sheerii gootan na fayyada. Kanaaf nuundu wal fayyanna waan ta'eef waan bareedaadhaan isin laayikii xiqqoo hin dagatina. Diriyaa akkana babbalee kun namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jaalaa lakkoofsi kiyya kun asirra isinii kaaya. Meeshaan mana keessaa uffata garaagaraa uffata dhiiraa bintiisaa kan dubartillee barbaadan bintiisaan shifoon irraa kaasee uffata kootaniitti jechuudha. Akka barbaadanitti maatii keessaniif laatuu dandeettanii namoonni biyya keessa uffanni waan hin jirre isiniif fakkaatu biyya keenya
keessa wanti martuu guuteeti jira mallaqa yoo qabaattan jechuudha. Kanis ninjaa kennaa fi haaluma salphaa ta'een diriyaawwan gatiin isaa jiddu galeessa qarshii 8,000 irraa qarshii 25,000 jira. Diriyaan sanii olillee jira garuu jiddu galeessaan 8,000 irraa kaasee diriyaallee barbaadan ni jira jechuudha. Kunin immoo diriyaa shiita jedhama beekamaadha yeroo ammaa kana gatiin isallee xiqqaa waan ta'eef namni kan ammaa shaashambaa jedha jechuudha. Sargii ta'ee eebba ta'ee qophii fedhe irratti nama fataa nama godha jechuudha. Hordoftoota kiyya gatiin isaa baay'ee takka yeroo ammaa hijaaba takkitee akka qarshii 2,500tiin kabinnu 3,500 diriyaa fi shaarbii jechuun diriyaaf maqlamaa jechuun baay'ee takka bareedaadha. Kanaaf diizaayinii garaagaraatiin bifa garaagaraa ol keessa godhee akka isin qopheessu warri na gaafataa jirtan inshallah isiniif qopheessa. Karaa WhatsApp-tiin na dubbisa. Lakkoofsi kiyya viidiyoo haga dhumaa waan hin dhageeffanneef isinii bahuu dida. Viidiyoo jalqabarraa kaastanii haga dhumaa yoo dhageettani lakkoofsi gizee maxxansinu yookaan jalqabarra hin ta'u jidduu yookaan dhumarra laxxafama jechuudha lakkoofsi. Kanaafuu jidduu yookaan dhumarra sanii lakkoofsan arguuf viidiyoo kana daqiiqaa 8 ta'e daqiiqaa 10 ta'e viidiyoo sanii haga daqiiqaa dhumaa dhageeffachuun isinirra dirqama ta'a jechuudha. Lakkoofsi takkamaan waan hin baaneefi yookaan jidduurra jira yookaan gara dhumaatti irratti maxxansa. Kanaaf ammaan tana daqiiqaan tokko qofa viidiyoon kun raawwachuuf kanaaf lakkoofsa kun asirra isinii barreessa. Asirraa fudhaa karaa WhatsApp-tiin hiroo jedhamuun barbaada warra godhaa majliisa irraa ta'ee firaasha majliisaatirraa ka'ee afata garaagaraa minxaafii garaagaraa waan barbaadan biratti ni argattanii isiniif hin ajajaa. Egaa akkuma baratame maal gootu chaanala kana sheer gootan laayikii gootan akkasumas yaada keessan babbareedaa san naa barreessitanii warri na hordoftan warri koomentii babbareedaa naa barreessitan warri sheer gootan warri waan irraa bitattan galatooma ulfaadha. Wallahi laazim hundi keessan naaf galatooma ulfaadha. Shiitaaf shaarbii kana firee 10 yoo narraa bittan ixaana yookaan shaarbii dhiyootan mul'isisan isiniif hin eebbisa daftanii dhufuu qabdanii jechuudha. Akka isin jala hin dhumne ixaana illee barbaadan ixaana Suudii ka Dubaayii bukorra garaagaraa na biratti ni argattanii garuu isin ajajan isiniifidha. Akkan isin jaa ulfaadha galatooma viidiyoon kee kanumaan raawwateeti jira. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanatti hundi keessan laayik sheer gochuun akka hin dagatamne YouTube akka yaala ilaalaan jirtanii please ilaala. Egaa halkan kun halkan keerii isiniif haa ta'u ulfaadha galatooma bakkuma jirtanitti nagahaan naa bula. Bye bye.